Gaafa waliif nama jala sadiin sirsa fudhata. Yes. Ayyee tole. Wangeela waan boqonnaa sadii lakkoofsa kudha sagal ibnu. Ibnuun hin jiru. Gama jana gama agarsiisu namatti lugan akka zeenaa hafte. Dur sagaleedhaan wal dubbisa viidiyoo nama agarsiisu nama. Ayina liyya kibar. Beela waan boqonnaa sadii lakkoofsa kudha sadii. Mee dubbisi maa dubbisi. Dubbisi kookeet. Dubbisi. Sama garroo sana. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee sana malee homtuu gara waaqatti ol hin baane. Okay. Ilmi namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee sana eenyu? Yesus. Ilma namaa jettee amantaa? Laafa baraan qasuma. Namani nggak bisa fudhatiin wangeela fudhatiin Yesuus illee hin amanin. Saza di gaafi deebii irra hin jiru shaadaan barumsumaaf isin jala deemaa jira. Barumsa ammas argise. Sorry. Ammas argise miti Yesuus ilma namaa waaqarraa dhufe jedhamu waaqarraa dhufe waaqarraa. Wangeela keetii bal'aa lafaan Oromooti. Wasu maqaa kee tokko keetii jedha. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana mana jedha. Ilmi namaa sana hin jonnaan Yesuus jedha. Yesuus ilma namaati jedhime. Amata kudha torba diidamsa lallabanii waan sin argisin isaa fudhattaree boqonnaa waan amjaan si argisiisa. Akka nuun jedhan beektaa amma fakkeenyaaf Oromoon tun waggaa 800 gabroonfamtee abbaa 800 allee 800 afur 800 qosuun hin jiru. Akka Oromoo harmachaa hin arginu numa amanneemi. Isinis akkana amantan Yesuus waaqa, Yesuus waaqa, Yesuus alfa, Yesuus alfa, Yesuus hindu jettan. Yesuus hindu jettan guyyaa sadiif du jettan deebitanii. Yesuus kun ilma namaati jedha. Oke, kan biraa kana gaafa dhufu ilma namaati. Galgala kanarra sa'a kanarra aawun zaaree halkan kana waaqarratti akka nama teessee kannu amma sa'atan halkan kana si biraa halkan himi. Oke, hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 55 san baasime ustaad. Darbuma 55 nama biraa kootee malee na dhiisa ustaazile barumsa barbaadani amma barumsa keessa soquuf dhufe malee ani amma waa'ee wangeelaa kana dubbistaniif akka yeroo wangeela qoftee sin jala taa'ee barachaa Eessa. Maarree wangeeluma jiru bar. Jechuun barsiisa musaa jiru malee gaafataa obbo Muaz. Ay ani sin jala deemee karaa dhugaa barachuuf malee akkam karaa dhugaa kun waa argisiisu jira. Akka sin lallabu feetu. Karaa dhugaa islaamaa qofadha. Yesus waaqa jedhanii waaqa dhugaa miti waaqa miti ilma namaati ergamaadha jechuu jiran barumsa dhugaadha bar. Tamboodee moshi waaqni dhugaa ireeyyuu karaa dhugaa ireeyyuu Yesus maal ireeyyuu waan jedhu moo gaafadha barbaadde moo. Quraana raayis wangeela raayis yaa. Hayyee. Akka kookee inni deemaatu naaf gaarii abeeta. Dunutti lallabu namchaatu jedhan nama sirbi dhalate artisti tokko nama sirbu dhalate aboo leessa kalmaa yana jedhan gaafa namti kun artisti faani abalu jedhan aboo kun itti dhageetuma roo jettee jedhan argaarra gaafa ta'in jibbite ati sama dhageettiidhaan Yesuus waaqa jedhan akkana jecha waldatti guddattan social media irrattis ammoo nuti lakki Yesuus nama inni jira hin fudhatan so akkana jedha Istefaanos kuno ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilma namaa gara mirga waaqayyoo dhaabbatu sana dhaabbatee naan argee jedha. Eenyu kan mirga waaqaa dhaabbachuu jiru kookeeti. Boqonnaa kana dubbisa kan nuti dubbisime kunoo yoo 55 irraa dubbiste lakkoofsa bilbila kanaan kaasaa qo'ime. Garee shaadaameen baase bakka Obbo Muaz jedhu sammee. Kunoo si baasee jira ibnuun. Ol guddisi akkana micoo shaadaa qabachuu dhufte micoo shaadaa qabachiisaa maal barsiiftanii? Universiteeti qabatta. Qabatta suuyi. Ati jettee osoo hin ta'in baradheeni malee. Oke, isang dubbatin ito eh. Asyari jadi bay. Salmi kan keessa falmada tasfaa Saya mal kasih itu syada ya. Zim jadi bot mal tata ini kilu. Terus jadi tayet. Oke,
Tasfaayee seera godhi kalaasa tamma isheerraa waliin dubbachuu osoo hin taane beekamti qabaatti abbummaas waliin dubbadhu. Jeekin. Ya. Baas ol guddisime seera leewwataa boqonnaa lakkoofsa 41. Torba. Maqaan kee kun das hin jedhu. Aboo das jedhaayyee. Waan jedhe haasawa keetti das natti hin jenne malee maqaa das na jedha. Waan jedhe waan boqonnaan sii kan dubbiste. Dubbise. Maal jetti boqonnaan san? Ol baasime asirratti asii dubbisaa kaa dubbisaa sitti deema. Dubbistee dhuftee maal jette sammuun qabdu? Sammuun ol baasa asirratti nan dubbisaa siin jedhe. Hin baasu bongeela kan keetirraa dubbistee dhuftee moo hin dhufneeti? Hin dubbisnee. Deem dubbisee kottu hojii manaati. Akkana hojii manaatti kan itti gayyaas uummata kana. Maal dubbi wangeela kam dubbistanii isin yoom dubbistanii beektan? Lakkee abbobaas maal taate? Dubbisi ka dubbisi deemi ni keewwata na gaafattee itti deebitee na gaafattee sii sirreessee datteemi dubbisi ol deebi. Boqonnaa 41 boqonnaa tokko lakkoofsa 41 teemi. No hin jenne hafuura takka hin qabdu zeero hafuurri kan kee hin jenne kasan. No. Meeqa jettere? Meeqa jettere? Hin yaadatu deemni sobe an kana sitti hin himne goobasii kiyya. Firii Sumayyaa. Sumayyaan tunoo. Isheen xumuratteerti Sumayyaan xumuratteerti na fakkaata. Okay akkasi. Boo Tasfaayee mootota tokkoffaa 10 takka 40 takka dubbisi ol deebi dafi. Tolo. Afurtamii takkettee bibboo lakkoofsa 40 takkettee. Meeqaasi maanis mee guutunnaa himaan sin jedhe booti. Hafuura kana sin godhu kana maqaa garee shaadaatiin sinirraa haa rukkutu. Rakkisiin asxaa siyaadha. Uno. Dubbisi kottu. Afaan Oromoo baasa dubbal taatee nu afaan ifannee. Ortodoksii dha barisin. Hinde. Egaa. Abo uummata biraa fidaa bakka waan hojii haasoftu. Eenyu kan ome abdiinoo islaama moo kiristaan? Ishi akkam ooltan. Ortodoksiidha. Okay bareeda. Ada jiraate abdii akkam? Amiin walumaaniyyuu baga. Baal jedhaa yaadatti bittee tuunsila. Cafadu ati tasaayee koome. Abdii namoonni nutti horu kana barbaanna. Nama waaqayyo kana. Wandoom ta'ee waaqayyooti. Abshir. Oge jiraate. Waan je Yesuusitti ni amantu abdii. Sirriitti amanna malee. Ani Yesuusitti nama jedhatiin Quraanaa fi Wangeelota ragaan qaba. Amanaa too maal jettee amanta? Ani immoo waaqa jiraataa bara. Okay. Yesus Kristus ani nama kan ofiin jedhe nan qaba boqonnaa. Ishi naa fidi maarree rakkoon qabuuti. Wangeelli bira ni jira? Wangeelli bira ni qabda? Qaba. Okay, baas. Wangeelli boqonnaa 8 lakkoofsa 40 baas. Allah ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi coba. Sagalee ol fuudhii dubbisi ka. Saba keessa deemee dubbisu jira jarri abboo. Haa uummata kana yaa akhi haa ulaa'i ahmaq laa yafa'amuna. Keessa deemiin jedheen hime. Macaafaan si gaafadhe abdii. Harreen fudhachiisa mucaa kana abdii rabbiitiin inshaallah. Afuurri kiyya akkas naan jedha. Abdi. Wayye sagaleen kiyya jiru neetworkiin na ceeqa. Bilbila irraa ilaaluu jirta moo matsaafa irraa hinsi matsaafan qabdu? Bilbila irraa matsaafa irraa hin qabu harka. Bilbila tokko irraa kami gootaree bilbila lama qabaachuu qabda.
Ummata dubbisu qabda dhaga'uu qabda. Maarree sinna dhagahamuun keessaa bahe erga sun sinna dubbisa kaa. Akkamii dhaga'amu bilbila takkarraa? Nama tokko bilbila irra dhiiftee tokko dubbisuu lama dubbisuu akkamii dandeessa? Waa lama hin danda'amu sagaleen hin dhaga'amu. Okay asii dubbise yaa kun asumarraa dubbise wangeela Yohaannis kun boqonnaa sii baasee jira himnuuni dubbise. Eeshi ani dhugicha isa Waaqayyoo irraa dhagaye isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasiitti Abrahaam akka kana hin hojjenne. Kana jedhe. Eenyu akkas jedhe? Eeshi. Eenyu jedhe? Eeshi Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoos. Eenyurraa dhugicha dhagaa Yesus? Duubatti deebisa mee duubatti deebisa jalqabarra. Duubaa fi boodaa fi duratti nu cinqan makiinaa wada haala wada fiit. Jalqabarra maaliif akka dubbatame eenyuuf akka dubbatame eessatti akka dubbatame qaba macaafni qulqulluun zimmiidhamee guutuu dheeyxee dubbifatta waan siin jedhe yoo dubbifatte nuti dubbisnee hammata meeqa waan ni jenne waan siin jedhe 8:40 takka jechuun boqonnaa takka ilaa hanqa 40 takka adeemfuma dubbifadhu. Gaafa Yesuus gooftaan nun jettan keewwatuma tokko nu jedhan waan siin jedhe Yesuus Kiristoos akka jedhu ani dubbicha isaan waaqni itti meeqa jedha Yesuus eenyurraa dhagaa dhugicha. Ishi barraa'e eessatti akka barraa'e eenyuuf akka barraa'e qaba. Egaa harreef barraa'e. Amma immoo ragaa isiniif hin kenneshi. Gurba afaan Oromooti. Na dhaggeeffadhu isin dura kana fudhadhu quraana irraa dubbisne moo wangeela irraa dubbisne kana? Wangeeluma irraa. Okay, ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhage eenyutu jedha? Yesus Kiristoos jedheera be. Jedhe Waaqayyo kamirraa dhagaa Yesuus? Abbaadha ka. Waaqayyo abbaarraan jenne Waaqayyo irraa hin dhagee jedhe Waaqayyo kamisan? Nu akkasitti ni ka kan beeynu. Okay, abba Waaqayyo Yesuus waaqaami? Waaqa malee waaqa gonga. Okay, Waaqayyoon kan kee waaqa irraa dhaga'uu qabaami? Waaqni kan kee waaqa irraa dhaga'uu qabaami dhugicha? Lakki ofiisaa iyyuu waaqa. Okay, waaqa kamirraa dhagaa? Waaqayyoon kan kee waaqa kamirraa dhugicha dhagee nutti hima? Amma laala asuma gabaabayi. Asuma gabaabayi. Gara duuba ani Waaqayyoon duratti malee boodan nan deebisin. Waan siin Yohaannis boqonnaa 12 bira dhaqa. Gurbaa kiyya kana dura si fudhachiisan wangeela caamanu qabda. Yesuus Kiristoos akka jedhu ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessanitti meeraa jedha. Waaqayyoon kan kee Waaqayyo kamirraa dhagaa? Ikkoo isa bira inni kaa'amu jalqaba Yohaannis duubatti deebinee Yohaannis boqonnaa dura naa himi kana Waaqayyoon kan kee Yesuus waaqa naan jettee waaqni kee waaqa kamirraa dubbii dhagaa? Waaqa abbaarree ka. Okay, kanaafuu waaqa irraa dhagaa? Waaqayyoon abbaan waaqa moo waaqa tokko moo waaqa lama abbaan? Inqamee gurbaan arrasa? Amma jalqabatti Yohaannis bira inni maaliif wangeela deebisu? Kana fudhadhu waaqni waaqan qabu Waaqayyoon kan kee waaqa irraa dhagoo qaba. Waaqa lama jira tokko karraa dhaga'u tokko ka dhaggeeffatu akkasii. Wangeela maaliif jibbitu Yohaannis boqonnaa 1:1 bira dhagaa maal dubbisu deebina? Kana fudhadhu dura kana fudhadhu amani achi booda nageessita kiyya kana fudhadhu. Fudhadheera qaashi. Okay, Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo waaqa jedhe sitti? Ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessite. Nama isaa jedhu. Haa jedhu miti. No, hin jedhin akkas. Yesuus Kiristoos ana nama akkasii jedhe moo ana waaqa jedhe? Ana nama jedhe ishi fakkeenyaaf nama jedhe. Fakkeenya jedhe. Haa jennu miti. Jedhe moo hin jenne? Jedhe moo hin jenne? Jedheera ishee amma duubatti deebina kaashi kana wal raggaagganne haa ta'u. Jedheera. Yohaannis boqonnaa 1:1 bira no hin deemu duraan hin deemu. Hanqa fudhattu hin deemu. Fudhadheera. Okay, tole Yesuus nama jedhime. Eega fudhatte. Maaliif inni Yesuus nama jedha? Yesuus waaqa. Kanaafuu hin fudhanne kanaafuu Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Ani waaqummaa isaatti nima duubatti deebi'ee ragaan kiyya kun soba. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti. Macaafni qulqulluun icciitii mataa isaa danda'e qaba. Ani icciitii irraan kaayyane waan kallattiidhaan caafame si gaafadhe. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe?
Kana gaafa ija foonitti nu bannu Yesuus Kiristoos waaqa gonka nama gonka malee nama sitti murteessuu hin dandeessu. Waaqa sitti murteessuu hin dandeessu. Eenyutu ani nama jedhe? Yesuus immoo Yesuusii miti. Amma asirratti nama kan jedhe hin jiru bara ammaasuma gabaabaa. Hin jiru. Okay. Caafan keessatti nama jedha. Hor mirkaantee jirta irratti. Nama hin jedhu. Olofi eenyu? Olofi. Nama hin jedhu. Asi argisiiso. Welcome. Basi. Olofi. Akkas jedhamee sababni nama akkasii ajjeesuu barbaaddu kan jedhameefi foon nama waan uffateefi malee foon nama waan uffateefi malee waaquma isaa dhiise miti. Foon dhala namaa waan uffatee jiruufi iccitii akkasii dubbate malee waaquma isaa dhiise miti kana hubachuu qabdan. Ani nama jedhe foon dhala namaa uffatee waan jiruuf. Aboo foon nyaadhu feetu sibiila waan jedhe ani nama jedhe moo nama jedhe hin jenne Yesuus. Ikkoo waan foon uffatee jiruuf nama jedhe ka. Sibiila nuffanne Yesuus sibiila uffatee hin jiru ka. Sibiila nuffanne foonuma uffatee. Kanaaf ka iccitii isaa baraa kaasin. Iccitii isaa hayyee nama jedhe moo ani waaqa jedhe Yesuus. Takkitu nana deebis. Nama jedhe waan foon uffatee jiruuf waaquma isaa dhiise miti. Okay. Ni sobe moo dhugaa dubbate? Ni sobe moo dhugaa dubbate? Kanaafuu ani jedheera waan foon uffatee jiruuf nama gonka waaqa gonka. Akkasiin hin jedhu waan jedhe Yesuus. Kana akkana itti hubannee bira dabarra. Na dhaggeeffadhu hin jedhu ani gonka nama gonka waaqa jedhe moo ani nama jedhe Yesuus. Ani nama jedhu malee waaqummaa isaa dhiisee miti hin jedhu. No, ani sen dhiisu ani nama dhiisu abdii koo. Hin sobnu wanti irratti hin sobin hin sobin. Wal hubachuu qabna macaafa qulqulluu hubachuu qabna. Hubachuu afaan Oromoo barreeffamee jira. Yesuus Kiristoos ani nama Kiristoos na dhaggeeffadhu afaan. Yesuus Kiristoos ani namas jiru kan irratti. Ani ma jedhu malee akka macaafni sababni nama jedhee foon dhala namaa waan uffateefi. Haa uffatu kan dubbate kun Yesuus immoo Seexaana. Yesuus Kiristoos Seexanni immoo as keessatti macaafa qulqulluu keessatti afaan baasee bakka miti dubbii. Afaan Oromoo si gaafa jiru goobasi dubbii kana kan dubbate ani nama kan jedhe Seexaana moo Yesuus ofii isaati jedhe. Yesuus Kiristoos foon dhala namaa waan uffateef nama jedhe malee waaqummaa isaa dhiisee miti kana walamansiisnee bira dabarra. Yesuus Kiristoos akkasitti nu baddaa. Dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos foon horii uffate moo foon namaa uffate? Foon dhala namaatu uffate malee akkamitti inni foon yeroo dubbatu kana foon gartee foon horiitiin dubbate moo foon namaatiin dubbate? Kuni anaafis siifis ifaati. Na deebis dura akkanumatti sa'aa fikiri waan sekondii takka zaata kanatti godhinaaf dee. Okay. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Aboo Isaayyaas kenniin dhaqa. Kanaa'uu didde waaqummaa isaatti sii kennaa jira be. Anaa kiyya dura kan koo dura fudhachuu qabda kan koo yoon fudhanne waan inni achi deemnuuf sitti mee sii kayyuu ati hiikkachuu dadhabdee dhala namaa itti amanaa waan ta'eef. Afaan Oromoo naa hiikkaate Oromoo dabara. Hubannoo dhabuu irra kan ka'e kaakisin akkasitti kan laaltan malee. Irraan sii deebi'a. Na dhagee burta akka tama xarashaa. Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe moo ani nama jedhe akkasuma tana deebise. Nama jedhe foon dhala namaa waan uffatee jiruuf. Kana akkanatti okay asirratti kana jedha foon dhala namaa waan hin uffadheefin akkana jedhe jedha. Isaa Yohaannis boqonnaa tokko irra jammariitti. Akkasiin argatta foonummaa isaa akkamitti akka inni foon uffate. Na dhaggeeffadhu. Yohaannis boqonnaa tokko irratti maal jedha? Afaan haasa'etti wanti. Waa'ee foonummaa isaa achirratti argatta. Akkasiin jenne foon nyaadhu atis foon uffatte anis foon uffatte. Waa'ee foonummaa isaa achirratti argatta. Irraan sii deebi'e malee ani wangeela kanan qaama. Yohaannis boqonnaa tokko irra jammariitti gadi bu'ee maal jedha? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti. Akkas achi hin jiru. Keewwata kiyya waan itti walii galee waa'ee foonummaa isaa. Waan itti galee aboo foon nyaadhu mana dhaqaladhu. Foon uffachuu isaa. Na dhaggeeffadhu anfoon si gaafanne waan itti walii galee akkaan dura si nagaa si gaafadhee si gaafa achi booda gaafiin jettee fufe
een amantii keetis gaafadheetiin ani Yesuus Kiristoos wangeela raayis quraana raayis nama kan jedhuun kallattiidhaan qaba atoo kallattiidhaan Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhu ni qabdaanaan naan jettee ragaa manarra fudhachuu sodaattare ragaa manarra fudhachuu sodaatta wanti sodaa maal jette amoon sodaa hidda dhaloota keessatti sodaa maarratti laa kanatti sitti misira sababni inni nama jedheef kanaafi ishii waaqummaa isaanitti hoogganaan jette maal rakkoo qaba qoy akkasuma deeqaa takka ani viidiyoon hin peentee fudhachiisa malee akkanatti afurree kun hin taane hin fudhatta amma gunas beekoo hin fudhatta wangeela maali anuu wangeela deemu wangeela kam gaafata ayo Neko. Sila bomo as kuna kami takati wangeela tufata. Into fanne bo no kana jede ma tufad. Na ma wangeela san tufado. Okay. Eshi. What? Davika. Wangeela sikanera. Wakuma sa. No wakuma sin khiyam se farachu de mandro koy. Khiyas amen jette farachu kabda. Sitti mebe. Isa sababni ni nama jedheef sitti meera kana kan man bira dabarraati. Injadu ya samu me froda. An wan samu pen ta kasiron frodo wan wangeela. Sayas baqonna sagal lakkoofsa jaabaa fadhu. Sitti nima. Kitaabni qulqulluun waaqummaa Kiristoos kan dubbatu ragaa torba jaasii kenna barbaadde. Nana geeffa amma nagaatti wal addaa fixanna. Bakki amma dubbisaa kun dubbii eenyuti? Dubbii Kiristoos. Dubbii Kiristoos dubbii dhugaa dubbate moo dharaati? Dubbii dhugaati malee maal jechuudha? Maal jedhe dubbii dhugaarra maal jedhe Yesuus ayyaa? Nama akkasii ajjeesu kan jedhu kana miti amma nama isa jedhu kana shakkisinitti uume. Waa lama asirra jira. Akka jira Yesuus ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhaga'u jedha. Waaqni meeqaa jira? Tokkicha ka. Tokkicha san kami? Isuma mataa isaati kaa kun iccitii mataa isaa danda'e qaba. Yohaannis boqonnaa tokko birra dhageessitti himaan. Iccitii Yohaannis hin jenne. Waaqayyo inni irraa dhaga'u san eenyu Yesuus? Isuma mataa isaati. Akkas jedhee? Ani jadi ani eenyutu ani jechuun jira. Fente wangeela kan taphatu wartanii jiran. Abdi. Hello. Fentummaan dhalattee biyya lafaarra wangeelatti amantuun jirtu bar mee takkaan kasan baasaatiin amanaa jedha. Maal jechuu? Isuma akkas jedhe. Ani jedhe ani abummaa abboo abbaa kiyya biraa hin dhufe. Ani abummaa Itoophiyaa hin dhufe. Ani abummaa sirbii fidee dhufe. Ani dhuguudha Waaqayyo dhageen sinitti mira. Waaqayyo kan waaqata qaamarraa dhagoo qabe feefuwe. Namni biraa eenyu jira abbo? Morifan? Agansi.